Keenya dubbii Waaqayyoo dhageenya. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 41 hamma 52tti kutaa jiruun dubbisaa. Luqaas boqonnaa 2 41 hamma 52tti kakuu haaraa fuula 84 irra jira. Luqaas wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 41 hamma 52tti fuula 84 kakuu haaraa akkas jedha. Abbaaniif haati mucichaa wagguma waggaan ayyaana Faasikaa ayyaanessuudhaaf gara Yerusaalem hin naqu turan. Mucichi waggaa 12 yeroo guutetti akkuma amala isaanii ayyaanichaaf ol ba'an. Ayyaanichi erga darbee gara mana isaaniitti yommuu deebi'anitti mucichi Yesuus Yerusaalemitti hafee abbaansaaf haatisaa garuu akka inni biraa hafee hin beekne. Miiltoo wajjin waan jiru se'anii adeemsa guyyaa tokko erga adeemanii firoota isaanii biraa warra ijaan beekan biras hin iyyaafatan. Dhabnaanis isa barbaaduuf Yerusaalemitti deebi'an. Guyyaa 3 booddee immoo mucichaa mana qulqullummaa keessaa barsiisota gidduu taa'ee isaan utuu dhaggeeffatu gaaffis utuu isaan gaafatu argatan. Warri isa dhaggeeffatan hundinuu immoo hubannaasaaf deebii deebisuu isaatiif hin dinqisiifatan. Abbaan isaaf haatisaa achitti yommuu isa argan hirrifatan. Haatisaa yommus yaa ilma koo maaliif akkana nu goote? Kunoo abbaan kee anis baay'ee yaaddoofnee si barbaadaa turree jetteen. Mucichi immoo deebisee maali attamitti na barbaaddanii? Mana abbaa koo keessatti argamuun akka anarra jiru hin beektan turtanii isaaniin jedhe. Isaan garuu maal jechuusaa akka ture hin hubanne. Kana booddee mucichi abbaasaaf haadhasaa wajjin Naazreetitti deebi'e. Isaaniif abboomamaas jiraate. Haatisaa garuu dubbii kana hundumaa garaatti hin qabatti turte. Yesuus immoo Waaqayyoof namootarraa ayyaana argachaa namummaadhaaf ogummaadhaan hin guddata ture. Ameen. Inteenya. Waaqayyoon Waaqa keenyaa guddaa galateeffannaa. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Jireenyatti nu jiraachise akkaataa kanatti ganama kanammoo fuula isaatti walitti nu qabee inni nu eebbisuu jaallatee, inni nutti dubbachuu jaallatee, inni boqoo keenya ol qabuu jaallatee maqaan Waaqayyoo bara baraan ololaa jedhu. Kutaa kana tutuun seeniin fuulduraa hundumti keenya akka beennu torban fuula keenya dura jiru kana keessatti ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaaneffachuutti yeroo adeemaa jirruudha. Ayyaana kana gaafasuma duwwaa ayyaanessina utuu hin taane har'i qophii erga jalqabneeti akka waldaa kiristaanaatti torban arfaffaadha. Torban afurarraa shaamaa tokko qabsiisuudhaan guyyaa kana yaadachuu jalqabne. Torban 3 har'aa shaamaa lammaffaa qabsiifne. Akkasitti deemee dhufee har'arra ga'eera. Waldaa kiristaanaa keessas yommuu ilaallu ayyaana kanatti adeemuu keenya agarsiisa. Qophii gochaa jiraachuu keenya agarsiisa. Gara waldaa kiristaanaa keessaas immoo baane garuma biyya lafaadhaas yommuu ilaallutti qophii baay'ee gochaa jiru biyya lafaadhaa. Karaa gama isaanii ayyaana kanatti fayyadamuudhaaf wanti baay'een ta'aa jira. Keessumaayyuu karaa biizinesiidhaa yonnaa ilaaltanii warri daldaltootaa waan qaban gurgurachuudhaaf ayyaana kana baay'ee beeksisuu waan qaban karaa reediyoo, karaa televizyiniitiin baay'ee beeksisu. Garuu yeroo kana keessatti gaaffii guddaan gaafatamuun irra jiraatu tokko jira. Kutaan keenya har'aadhaa gara gaaffii sanaatti nu geessa. Yeroo haalli kun ta'u hundumaa keessatti gaaffiin gaafatamu tokkotu jira. Nuyi akka amantootaatti akka namoota wangeelatti amananiitti akka amantoota wangeelaatti jechuudha. Amantoota baay'eetu jira. Wanti itti amananis waan baay'eetu jira. Garuu
akka warra wangeelaatti akka namoota dubbii waaqayyoo dhaga'anitti ayyaanni kun nuuf ayyaana guddaadha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Maaliif ayyaanni kun sila obboleettiin keenya yeroo addunyaa sagantaa geggeessaa turte waa'ee dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos waan mul'atu kana alatti wanti guddaan keessa akka inni jiru dubbachaa turte. Ayyaanni kun nuyi namoota waaqayyootiif ayyaana addaati. Ayyaana calluma jedhanii ayyaanessanii darban utuu hin taane ayyaana addaati. Sababiinsaa dhalachuun Yesuus Kiristoos nuuf dhalachuu keenyaadha. Du'aa ka'uun Yesuus Kiristoos nuuf du'aa ka'uu keenyaadha. Kanaaf amma dhalachuu Yesuus Kiristoos yommuu ayyaanessinu waa'ee dhalachuu isaa duwwaa utuu hin taane waa'ee dhalachuu keenyaas ayyaanessinaa jechuudha. Isa keessa jireenya bara baraatu jira wanta ta'eef. Yohaannis ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 11 irratti dubbii akkas jedhu tokko argina. Waaqayyo jireenya bara baraa nuuf kennee jedha. Waaqayyo jireenya bara baraa nuuf kennee jedhee inni kun dubbii cimaadha. Badiisa oolanii jireenya bara baraa argachuun kennaa guddaadha. Waaqayyo jireenya bara baraa nuuf kennee erga jedhee booddee kutaa sana keessatti akkas jedha. Dhugaan dubbii kanaa immoo isa kanaa jedha. Jireenyi bara baraa kun immoo ilma isaa Yesuus Kiristoosiin keessa jira jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Warra Yesuus Kiristoosiin keessa jiran warra Yesuus Kiristoosiin fayyisaadha jedhanii fudhatantu jireenya bara baraa qabaa jechuudha. Kanaaf nuyi waa'ee dhalachuu Yesuus Kiristoos yommuu yaannu jiraachuu keenyaadha jechuudha. Inni nuuf jireenya bara baraati jechuudha. Kanaafitu gammannaa kanaaf ayyaana kana ayyaanessinaa. Gara kutaa keenyaatti yommuu deebinu gaaffii ayyaana kanaa wajjin wal qabatee jiru tokkotu jira. Isarratti dubbadha bal'inaani. Garuu xinnoo ishee yeroon kutaa kana dubbisu wanti xinnoo sammuu nama qabatu tokko jira yoo namni duukaa bu'ee dhaggeeffateef. Maa inni kun kan inni ta'e yookaan seenaan kun kan inni raawwate Maariyaam haati Yesuusii fi Yoosef abbaan Yesuusii ayyaana Faasikaa ayyaaneffachuudhaaf Naazreetii gara Yerusaalem deemanii Yerusaalemiin turanii yeroo gara manaatti deebi'an irratti waa'ee rakkoo isaan mudate tokko dubbata kutaan nama dubbise kun. Kutaan innis rakkoon isaan mudate kuni Yerusaalemiin turanii gara Naazreetitti yommuu deemanii guyyaa tokko erga deemanii jedhanii booddee Yesuus Kiristoos akka inni isaanii wajjin hin jirre Yesuus Kiristoos akka inni isaan biraa hafee hubatan guyyaa tokko erga deemanii booddee jedha. As yommuu dhaabannee ilaallu caaffanni kun tarii sa'aatii tokko jechuu barbaade moo maal jechuu barbaade attamittiinitu haatiif abbaanii mucaa isaanii irraanfatanii guyyaa tokko adeemuu inni jedhutu jalqaba gaaffii nuti ta'a. Utuu gaaffii sana keessa jirru dubbiin waaqayyoo akka nu bira hin dabarreef isan kilaarifaayi gochuu barbaada. Akkamittiinitu haatiif abbaan utuu mucaa isaanii hin ilaalin utuu hin gaafatin guyyaa tokko deemanii guyyaa tokko booddee mucaan kun biraa hafuusaa akkamittiin hubatan. Macaa qulqulluu irratti dubbiin waaqayyoodhaa yommuu dubbatu haati mucaa ishee hin irraanfattii jedha. Haati mucaa ishee hin irraanfattii jedha. Dubbiin mucaa irraanfachuudhaa cimaadha jechuudha akkuma macaa qulqulluutti iyyuu. Utuma haati mucaa ishee iyyuu immoo irraanfattee jechuu barbaadeet egaa waaqayyo ani garuu sin irraanfadhu jedha waaqayyo. Garuu jalqaba irratti haati mucaa ishee irraanfachuu hin dandeessii jedha. Asitti garuu Yesuus akka inni irraanfatame argina. Irraanfatamuun isaa iyyuu immoo sa'aatii tokko miti sa'aatii lama miti guyyaa tokko guutuudhaaf akka inni irraanfatame argina. Nuuni waldaa kiristiyaanaa keessa turre haala kaalcharii keenyaatiin yookaanis akkaataa jireenya keenyaatiin waldaa kana keessa turre amma yeroo ba'uudhaaf jennutti jalqaba ijoollee keenya walitti qabachuu jalqabna. Ijoollee keenya walitti sassaabbanneetu ijoolleen keenya konkolaataa erga seenanii jedhanii booddee balballi konkolaataadhaa cufamuu isaa erga cheekii goonee isa booddee hidhachuu isaanii illee beeltii hidhachuu isaanii erga mirkaneeffannee jennee booddeetu konkolaataa keenya kaafannee adeemna. Garuu Yesuus Kiristoos siin fuudhanii ol ba'anii gara Yerusaalemitti haati Yesuusiif abbaan Yesuus
akkamittiinitu Yesuusin achitti irraanfatanii guyyaa tokko guutuu adeeman. Gara deebii kanatti tun dhufiniini yeroo baay'ee kaalcharii ofii keenyaa keessa taanee haala ofii keenyaa keessa taanee waan tokko yommuu ilaallu wantichi baay'ee dhugaa nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Mee garuma kaalcharii gara dubbii sanaa utuu hin naqiniini kaalcharii ofii keenyaa sabni kun qabnu aadaa ofii keenyaa nuyi qabnuu fi aadaa namoonni biyya kana keessatti dhalatan tokko wal bira qabneetu ilaalla. Nuni keessumaa namoonni biyya turree erga umuriidhaanis sokkinee jennee achi as dhufne wanti baay'een wanti nuyi goonuu isaanitti dhuguma akkas ta'uu danda'aayii isaan jechisiisa. Fakkeenyaaf hooma gabaabaa tokko namoonni biyya kana keessatti dhalatanii yoodhuma waggaa waggaadhaan illee ayyaaneffachuudhaa baatan guyyaa dhaloota isaanii yeroo hundumaayyuu hin yaadatu. Dhalataan biyya kanaadhaa seenaa isaa seeraan galmeeffatee wanta jiruu fi hin yaadata yeroo hundumaa. Beeku jechuudha yoo ayyaaneffachuu baatanuu guyyaa sanaa sirriitti numa beekuu hinuma yaadatu. Garuu nuun amma namoonni as jirru kuni tarii guyyaadhuma isaa iyyuu sirriitti hin beeknu inni nuyi amma guyyaa dhaloota keenyaati jennu kuni legal documentii qabaachuun duwwaadhaaf jennee ta'a wanta ta'eef hin yaadannu. Kanaaf guyyaa tokko ganama kaatanii hojii keessan nattanii yommuu isin paanciin yommuu isin gootanii happy birthday yommuu isiniin jedhu guyyaan dhaloota kootii har'aa yeedhaa jettanii namoonni yaaddan hammamtu jirtu. Yommuu isin akka tarii immoo bulchiinsi humna namaadhaa qaba wanta ta'eef guyyaa dhaloota namaa kana qaba wanta ta'eef yommuu borganama yommuu isin gara hojii keessanitti bobbaatan karaarra dhaabatee isin eegee happy birthday yommuu isiniin jedhu ati guyyaa dhaloota kootiitti daa'ii jenna. Kun egaa amma isaan biratti namoota kana biratti kun dhuguma ta'uu danda'a isaan jechisiisuu danda'a jechuu barbaadeetan garuu nu keessatti immoo hinuma ta'a. Sabnis yookaanis maatiin suni akkamittiin Yesuusin irraanfatanii adeemanii isa jedhutti deebi'uu barbaadeetan. Aadaa keenya keessa teenye aadaa gara biraa yommuu ilaallu wanti ta'u wanta dhugaa nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a garuu dhugaadhuma immoodha. Sabni sun gara ayyaana Faasikaa kana ayyaaneffachuutti yommuu adeemanii namoota hedduutu deema. Namoota kumaatamatu ayyaana kana ayyaaneffachuudhaaf gara Yerusaalemitti adeemu ayyaana Faasikaa kana. Keessumaa Yerusaalem irraati maayila 50 namoonni jiraatanii ayyaana kana ba'anii ayyaaneffachuun dirqama. Namoonni maayila 50 ol fagaatan immoo waggaatti yeroo tokko ba'anii ayyaana kana ayyaaneffachuudhumatu isaanirra jiraata. Kanaaf namoota hedduutu Yihuudii namoonni ta'anii ayyaana Faasikaa kana ayyaaneffachuudhaaf adeemu jechuudha. Yommuu dhaqanii akkaataan adeemsa isaaniif akkaataa isaan itti galanii seera mataa isaatii qaba. Seera warra Yihuudii kana keessatti warri dubartootaadhaa yeroo galan irratti jechuudha warri dubartootaatiif warri ijoollotaadhaa fuuldura bu'anii adeemu. Isaantu adeemsa dura jalqaba. Ijoollotaaf dubartoonni dura adeemsa jalqabu. Warri dhiirotaa immoo akka seera isaaniitti warri dhiirotaa immoo booddeedhaanitu gara manaatti adeemu jalqabu. Inni kunis sababii inni ta'eef wanta addaatiif utuu hin taane akka beektonni madaa qulqulluudhaan jedhanitti sababii inni akkas ta'uufi dhiironni booddeedhaan yonnaa kaan dafanii deemanii qaqqabuu danda'u wanta ta'anii fi galgala lafa buufata isaaniitti hinuma wal argu maatiin kanaaf akkaataan adeemsa isaanii akkaataa kanatti jedhu. Irraanfatamuu Yesuus Kiristoosiif sababii kan ta'e haala adeemsa kanaati jedhu. Guyyaa tokko guutuu irraanfatamuu isaatiif. Maaliif yeroo baay'ee ijoollonni haadholiidhaa wajjiniin dura adeemu dhiironni immoo booddeedhaan adeemu. Ijoollonni umuriin isaanii waggaa 12 hamma waggaa 14 ta'e immoo kutatumaan iyyuu walii wajjiniin adeemu gidduudhaan jechuudha. Yeroo kana keessatti yeroo adeemsa jalqaban Maariyaam mucaan kun Yesuus jechuudha nama waggaa 12 abbaa isaatii wajjin adeemaa jira jettee yaadde ta'uu danda'a jedhu. Yoosef immoo ijoollonni garri caalaan haadhotiidhaa wajjin adeemu wanta ta'anii fi Yoosef immoo
Yesuus haadha isaatii wajjin dura adeeme jedheetu yaade ta'uu danda'a jedhu. Sababii kanaatiif Maariyaam Yoseefii wajjin jira jettee yaaddi, Yoseef immoo Maariyaamii wajjin jira jedhee yaada, yookaan immoo hiriyoota isaatii wajjin warra waggaa 12 amma waggaa 14 ta'anii wajjin jira jedhanii wanta yaaduu fi haala kana keessatti Yesuus dagatameera jedhanii dubbatu. Kanaaf amma guyyaa tokko guutuu Yesuus hin dagatamu inni jedhu gaaffii nutti ta'uu hin danda'u jechuudha. Haa ta'u malee amma gara dubbii keenya isa guddaatti yommuu dhufnu Yesuus garuu dagatameera. Yesuusin dagachuu keessaa Waaqayyo nu haa baasu. Yesuus garuu haaluma kamiinuu haa ta'u abbaa isaatiinis haadha isaatiinis dagatamee guyyaa tokkoof adeemaniiru. Yesuus kan nama dhibu namoota hundumaa keessaa kan dagatame Yesuusin ta'uu isaati. Namoota hundumaa ayyaana kana ayyaaneffachuudhaaf adeeman keessaati kan dagatame Yesuusin ta'uunsaa garuu baay'ee nama dhiba. Maaliif yonnaa jettanii Yesuus kun akkuma namaatti calluma jedhee nama dhalate utuu hin taane Yesuus kun abdii Israa'eliidha. Raajonni waa'ee isaa kan dubbatan dursanii waggaa 740 fuuldura namoonni akka Isaayyaas fa'aa waa'ee Yesuus kana yommuu dubbatan mucaan nuuf kennameera, ilmis nuuf dhalateera jedhaniitu utuu hin dhalatiniin fuuldurayyuu waa'ee Yesuus Kiristoos kana raajii dubbataniiru. Yesuus inni dagatame kuni Yesuus isa raajonni illee waa'ee isaa dubbatanidha. Mucaan nuuf kennameera, mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera jedhanii Yesuus kun isa isaan waa'ee isaa raajii dubbatanidha. Yesuus inni dagatame kuni Yesuus isa furee Israa'el ta'a jedhamee warri Israa'el abdii guddaadhaan eegaa jiranidha. Yesuus inni dagatame kun. Yesuus inni dagatame kun yeroo muraasa fuuldura namoonni akka Simo'oon fa'aa warri fayyisuu Waaqayyoodhaa eegan, warri raawwatamuu kakuu Waaqayyoodhaa warri eegan, warri akka Yoosef Simo'oon fa'aa ol fuudhanii baatanii guyyaa muraasa fuuldura waggoota muraasa fuuldura ol fuudhanii baatanii fayyisuu kee iji koo argeera jedhanii waa'ee mucaa kanaatiif kan Waaqayyoon galateeffatanidha. Yesuus inni irraanfatame kun. Yesuus inni irraanfatame kuni hiikkaan jireenya bara baraa kan isa keessa jirudha. Garuu kan nama dhibu namoonni baay'een Yerusaalemiin turanii Yerusaalemitti ayyaana ayyaanessanii hiikkaan jireenya bara baraa kan isa keessa jiru abdii Israa'el isa ta'e jireenyi bara baraa kan isa keessa jiru Yesuus Kiristoosin irraanfatanii haasa'aadhuma wanta ta'ee waan jiru hunduma haasaa karaa isaanirra bu'anii adeemaa jiru. Yesuus garuu irraanfatameera. Yesuus eessa jira yeroo sana? Har'a ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaaneffachuudhaaf yommuu adeemnutti wantoonni baay'een hin ta'u biyya lafaa keessatti. Ayyaanuma kanaa wajjin wal qabatee wanti baay'een hin ta'a biyya lafaa keessatti. Garuu asuma waldaa kiristiyaanaa keenya keessattis yommuu ilaallu wanti nutti tolu, wanti ijaan nutti babbareedan, wanti baay'een hin ta'u. Qophii gurguddaas gochaa jirra. Garuu Yesuus Kiristoos eessa jira? Waaqayyo hubannaa nuuf haa kennu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Yesuus Kiristoos eessa jira jechuu akka dandeenyuuf. Jireenya koo keessatti Yesuus Kiristoos eessa jira? Waldaa keenya keessatti Yesuus Kiristoos eessa jira? Maatii keenya keessatti Yesuus Kiristoos eessa jira? Inni waa'ee dhaloota isaatii ayyaanessuudhaaf nus waldaa keessatti waan garaagaraa goggoonu kun Kirismasiidha jedhamee biyya lafaa keessattis wanti garaagaraa wanti ta'u kun Kirismasiidha jedhamee garuu Yesuus Kiristoos haala kana keessatti eessa jira? Dhugaadhaa Yesuus Kiristoos giddu galeessa ta'eetu ayyaana kana keessatti ayyaaneffamuudhaaf adeemamaa jira moo biyya lafaa keessattis Yesuus Kiristoos giddu galeessa ta'eetu ulfinaan mul'achuudhaaf yaadamaa jira moo Yesuus Kiristoos dagatameetu dhimmi garaagaraa
karaa biizinesiitiinis yonnaa ta'e nuumtummoo akkuma amantootaatti wantuma mumullatu kanatu qalbii keenya qabatamoo Yesuus Kiristoos keessa keenyatti ulfaachaa jira. Waaqayyoon waa gargaaru. Torban muraasa fuulduraa ayyaana galataa ayyaaneffannee turre. Biyya kana keessatti ayyaanni galataadha baay'ee ayyaana beekamaadha. Akkuma biyya kanaattis national holiday jiran keessaati isa tokkodha ayyaanni galataa. Ayyaana galataa jedhamuudhaan beekama ayyaanni kun. As dhufni isaa yonnaa ilaaltan ayyaanni suni kan inni ayyaana galataa jedhameef namoonni yeroo sana rakkina baay'ee keessa darbanii dhufan yaaddoo baay'ee keessa darbanii Waaqayyo isa ifatti isaan baasee jennaan ifatti yommuu ba'an Waaqayyoon galateeffatan wanta ta'eefitu yeroon kun yerootti Waaqayyoon galateeffannuudha jedhanii immisa minciraanni dubbii isaatii Waaqayyoon galateeffachuu ture. Garuu yeroo dhiyoodhaa kaasee ayyaana galataallee jedhamuun isaa hafee ayyaana tarkii jedhamuutti deebi'aa jira. Originality isaa gadhiisaa jira jechuudha wanti baay'een. Gara waldaa kiristiyaanaa yookaanis gara ayyaana dhalchuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosis yommuu yaannu inni guddaan yaadamuun irra jiraatu giddu galeessa ta'uun irra jiraatu waa'ee Yesuus Kiristoos ta'uutu irra jiraata. Waa'ee nutti bareeduu isaatii miti. Waa'ee ho'uu isaatiif qabbanaa'uu isaatii miti. Yeroo ayyaana kana ayyaaneffachuuf qophoofnu keessatti Yesuus Kiristoos jireenya koo keessatti eessa jira jennee yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Maariyaam faan Yesuus isa abdii biyya lafaa ta'e kana dagatan. Haala kamiin iyyuu haa ta'u Yesuus Kiristoos kana dagatan. Har'a gaaffii guddaan nuyi of gaafachuun nurra jiraatu. Dhugaadhumatti yaada kana keessa taanee ayyaana kana ayyaaneffachuudhaaf yommuu adeemnu keessatti wanti guddaan nuyi of gaafachuun nurra jiraatu akkuma ofii kootiitti akkuma nama tokkootti Yesuus Kiristoos jireenya koo keessatti eessa jira? Yesuus Kiristoos maatii koo keessatti eessa jira? Yesuus Kiristoos waldaa keenya keessatti eessa jira? Yaa saba Waaqayyoo mo'ichis kan nufu gooftaadhumaani. Ol jechuunis kan nufu gooftaadhumaani. Darbuunis kan nufu gooftaadhumaani. Yeroo baay'ee yaaddoo biyya lafaatiin qabamnee yeroo darbee lubi wandimmuun jecha guddaa tokko jechaa ture iddoo kanatti waa'ee dhuma biyya lafaa irratti yommuu dubbatu yaaddoo jireenyaatiin qabamanii namoonni baay'een waa'ee dhuma barichaayyuu irraanfatu yaaddoo jireenyaatiin har'a wanti baay'een sammuu keenya qabatee nu yaaddessa. Dubbiin kun gara attamitti deema akkam ta'a jenna baay'ee yaaddoofna bara dhumaa keessa jiraachaa wanta jirruuf. Garuu haaluma kana keessa taanee Yesuus Kiristoosin jireenya keenya keessatti yaadachuun nu barbaachisa. Gooftaan nu haa gargaaru. Maariyaam faan ayyaana guddaa kana ayyaaneffatanii ayyaana Faasikaa torban tokkoof turu jechuudha. Ayyaana kana ayyaaneffatanii gara manaatti yommuu adeeman yommuu deebi'an Yesuus Kiristoos isa hundumaa caalu isa yeroo hundumaa yaadatamuun isaaf ta'u haala garaa garaatiin irraanfatanii gara mana isaaniitti adeeman. Kanaaf guyyaa tokko guutuu irraanfatanii jedha dubbiin Waaqayyoodha. Guyyaa tokko guutuu irraanfatanii isa booddee galgala yeroo walitti dhufan Yesuusin yommuu ilaalan gidduu isaanii Yesuus hin jiru. Firoota isaanii warra ijaan beekanis hin gaggaafatan. Firoota isaanii yommuu gaggaafatanii firoota isaanii gidduus Yesuus hin jiru. Kana booddee wanti baay'ee nama dhibu tokko ammas xiyyeeffannoo addaatiin wanti ilaaluun nurra jiru dhimma tokkotu immoo jira. Yesuusin dhiisanii guyyaa tokko adeeman. Amma garuu Yesuusin barbaaduudhaaf deebi'anii Yesuusin arguudhaaf immoo guyyaa sadii immoo adeemanii jedha dubbiin Waaqayyoodha. Irraa fagaachuudhaaf Yesuusin dhiisanii fagaachuudhaaf guyyaa tokkodha kan isaan adeeman. Garuu Yesuus isa dhiisanii deeman kana deebi'anii argachuudhaaf guyyaa sadii immoo isaan fudhate. Ija hafuuraatiin yommuu ilaallu dubbii kanas jabeessinee yaaduu nu barbaachisa. Maaliif Yesuusin dhiisanii deemuun salphaadha. Haaluma tokkoon qabamanii iddoo ofii gadhiisuun baay'ee salphaadha. Waan mul'atu tokkoon qabamanii iddoo Waaqayyo nama kaa'e gadhiisuun baay'ee salphaadha. Homaan jedhu kun jedhanii iddoo Waaqayyo nama kaa'e gadhiisanii adeemuun baay'ee salphaadha.
Garuu yaa saba Waaqayyoo wanti dhugaan tokko namni tokko mana Waaqayyoo keessatti iddoo Waaqayyo isa kaa'e gadhiisee xinnoodhuma see yommuu asichi sokku deebi'ee iddoo isaatti deebi'uun garuu yeroo dheeraa fudhata. Waaqayyo nu haa gargaaru. Iddoo Waaqayyo nama kaa'e jiraachuu yeroo baay'ee wanti gabaabaadhumatti salphaadhumatti iddootti gadhiisan garuu deebi'anii iddoo ofitti deebi'uudhaaf jalqabuma seera uumamarraa kaaftanii yonnaa ilaaltan baay'ee ulfaataa ta'uu isaa argitu. Addaamiif Hewaanii Waaqayyo jannata keessa muka dhaabee mukoota sana inni tokko jireenya bara baraa kenna, inni gara biraan garuu yonnaa itti nyaatan gara du'aatti nama geessa. Waaqayyo akkanatti hin jedhe. Hundumti keenya akka beenu muka isa kanatti nyaadhaa, muka isa kanatti garuu hin nyaatinaa, muka isa kanatti yonnaa nyaattan jireenya bara baraa qabdu, isa kanatti yonnaa nyaattan garuu du'a duutuu ittiin jedhe. Du'aaf jireenya jechuudha garaagarummaan isaa. Muka sanatti nyaachuuniif dhiisuun dhimmisaa dhimma du'aaf jireenyaatii jechuudha. Akka ija Waaqayyootti, akka dubbii Waaqayyoottis. Garuu yommuu ilaalan immoo akkasumatti yommuu ilaalan salphisanii immoo yommuu ilaalan ijuma mukaa nyaachuudha lamaan saayyuu salphisanii immoo yommuu ilaalan. Kanaaf Hewaan faan seexanaan gowwoomfamanii isa Waaqayyo ittiin jedhe sana dhiisanii ija mukaa isa gara du'aatti nama geessurraa nyaatan. Battaluma tokkoof dogoggoruun isaanii garuu bara hundumaa keessatti ija isaa yommuu arginu yeroo namni dhalatu har'a namni ni ililcha. Garuu yeroo hundumaa waa'een du'aa yommuu dhaga'amu namni hin gadda. Ija guyyaa gaafa sanaa dogoggora guyyaa gaafa sanaa dogoggora salphaatu bara hundumaa nama boossisaa jira jechuudha. Namoonni Waaqayyoodhaa salphaatti iddoo gadhiisuun irra hin jiraatu. Iddoo Waaqayyo nama kaa'e. Dhimmichi salphaa isa fakkaatu guddaa isa fakkaatu homaan jedhu borittan deebi'aa isa jedhuun namni iddoo gadhiisaa yommuu adeemu gatiin namni baasu salphaa miti. Kanaaf Maariyaamiif Yoosef Yesuusin dhiisanii guyyaa tokko adeeman barbaadanii deebi'anii argachuudhaaf garuu guyyaa 3 isaan fudhate. Seenaan salphaadhumatti Waaqayyo irraa deebi'anii bu'aan isaa gadhee ta'uu kun garuu kan Addaamiif kan Hewaan duwwaa utuu hin ta'in jireenya Abrahaam keessattis wantuma kana fakkaatu tokko argina. Abrahaamiin Waaqayyo mucaa siin kennaa ittiin jedhee kakuu galeef Waaqayyo. Garuu Abrahaam Saaraadhumarraa Waaqayyo akka mucaa kennuuf Waaqayyo kakuu galeef. Taa'ee Waaqayyoon eeggachuu dadhabeetu Abrahaam abdii Waaqayyo obsee eeggachuu dadhabeetu guyyaa Waaqayyo eeggachuu dadhabee Abrahaam karaa Waaqayyo dhiisee sokke. Saaraa haadha manaa isaa utuu hin ta'in Aggaar irraa mucaa godhate. Kun dogoggora yeroo tokkooti. Aggaar irraa mucaa godhachuun Abrahaam dogoggora yeroo tokkooti. Garuu meessin har'a biyya lafaa keessatti ilaallu. Wallabiinsi gurguddaan har'a biyya lafaa keessatti, waraanni gurguddaan har'a biyya lafaa keessatti geggeeffamu. Dhumiinsi gurguddaan har'a biyya lafaa keessatti geggeeffamaa jiru. Dogoggora guyyaa gaafa sanaa Abrahaam Aggaarii wajjin ta'ee Ismaa'eel dhalachuurraan dhufe. Yaa saba Waaqayyoo mana Waaqayyoo keessa yommuu jirru wanti salphaa fakkaatee iddoo ofii gad nama dhiisisu wanta baay'eetu jira. Iddoo ofii akka gad hin dhiifneef jabaannee dhaabachuu nu barbaachisa. Guyyaa tokko adeeman Yesuusin dhiisanii garuu deebi'anii argachuudhaaf immoo guyyaa 3 isaan fudhate. Akkamitti yaannaa jireenya mana Waaqayyoo keessa jiraachuudha? Akkamitti yaannaa jireenya Waaqayyoon waaqessuudha? Akkamitti qabannee jirraa jireenya hafuuraa keenyaadha? Yeroo baay'ee akkuma nama tokkootti yeroo aarrus calluma jennee dubbannee akka nama Waaqayyootti yaaduu dadhabnee waan garaa dubbannee deebinee sammuun keenya nu ceepha'ee iddoo keenya sanatti deebi'uudhaaf yeroo nu itti rakkannu yeroo baay'ee hin jira. Kanaaf kutaa kanaa wajjin wal qabsiifnee ilaaluun kan nurra jiraatu iddoo Waaqayyo nama kaa'e akka gad hin dhiifneef
mana isaa keessatti Waaqayyo tokko tokko keenya barbaada. Iddoo keenyatti Waaqayyo nu barbaada. Waaqayyo isa tokko iddoo gararraa isa kaan iddoo gajjallaa kaa'een ilaalu. Mana isaa keessatti ijuma tokkoon nu ilaala Waaqayyo iddoo kana na kaa'eera jechuutu nurra jiraata. Waaqayyo iddoo kana naaf kenneera jechuutu nurra jiraata. Tajaajila sadarkaa garaa keessa jiraannu akkuma amantootaattis Waaqayyoon waaqessuudhaan jiraannu Waaqayyo iddoo kana naaf kenneera jechuutu nurra jiraata. Iddoo keenya akka gad hin dhiifneef Waaqayyo nu haa gargaaru. Yeroo baay'ee diinni waan tokko salphaadhuma fakkeessee namatti fideetu ittiin iddoo gad nama dhiisisa. Mana Waaqayyo irraa nama fageessa. Sammuu keenya nu hammeessuu jalqaba. Isa booddee waan goone waan dubbannetti sammuun keenya nu hammeessuu jalqaba. Kanaan jireenya hafuuraa keenya hacuucamaa deema. Deebinee iddoo keenya jalqabaatti deebi'uudhaaf yeroo dheeraa nu fudhata. Kanaaf yeroo hundumaadhaa jireenya keenya dubbii Waaqayyoo keessatti eeguu, yeroo hundumaadhaa akkaataa dubbii keenya akkaataa hojii keenya yaada Waaqayyoo keessatti eeguu nu barbaachisa. Nuyi ijoollee Waaqayyooti. Jireenya gadhiisii jiraachuu hin dandeenyu. Yaada Waaqayyoo keessatti of ilaaluu nu barbaachisa. Yaada Waaqayyoo keessa jiraachuu barbaachisa. Guyyaa tokko duwwaa dhiisanii deeman garuu deebi'anii Yesuusin argachuun guyyaa 3 isaan fudhate. Yesuus biyya lafaa har'a keessa jiraannu kana keessatti keessumaa ayyaana amma ayyaaneffachuudhaaf deemaa jirru kana keessatti Kirismasiin ayyaana guddaa ayyaana beekamaadha. Nuun namoonni Waaqayyoodhaa warri wangeelaa ayyaana kana akkasumatti ayyaaneffannee darbuudhaaf utuu hin taane yeroo garaagaraatti silaa yeroo ibsaa qabsiisanis yeroo kadhatan harruma ibsaa kana qabsiifnee harruma duwwaadhaan darbuu utuu hin taane bara keenya hundumaa ibsaa kana qabsiisaa ibsaa kana qabannee adeemuuf akka dandeenyuuf nu gargaari jedhanii kadhachaa turan. Dhalachuun Yesuus Kiristoos kun jireenya keenya keessatti ayyaaneffachuun isaa kun jireenya keenya keessatti ayyaana guyyaa tokko ta'uun irra hin jiraatu. Yeroo hundumaa inni anaaf maalii? Yesuus kun anaaf maalii jennee jireenya keenya keessatti fudhachuu nu barbaachisa. Silaa jalqabarratti akkuman dubbadhe ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 11 irratti Waaqayyo jireenya bara baraa nuuf kenne jedha. Jireenya bara baraa nuuf kenne Waaqayyo. Kennaan kun kennaa salphaa miti. Jireenya bara baraa nuuf kenne Waaqayyo. Badiisa ooluu, darbanii jiraachuu, gubannaa ooluu, gammadanii Waaqayyo wajjin jiraachuu, jireenya kana nuu kenne Waaqayyo. Jireenyi kun immoo dhugaansaa jedha. Dhugaansaa calluma jedhee akkasumatti kennama miti. Calluma jedhee iddumaallee jira miti. Jireenyi kun immoo ilma isaa Yesuus Kiristoosiin keessa jira jedha. Ilma isaa Yesuus Kiristoosiin arganne. Kanaafitu dhalachuun Yesuus Kiristoos kun nuufis hiikkaa jireenya keenyaati. Dhalachuu isaatiin jireenyi keenya hiikkaa godhate. Kanaaf raajonni illee kan isaanii ilmi nuuf kennameera kan isaan jedhaniif mucaan nuuf dhalateera. Mucaan kun Yoseefiif Maariyaam duwwaadhaaf dhalate miti. Mucaan nuuf kennameera, ilmi nuuf dhalateera, mucaan nuuf kennameera kan isaan jedhaniif guutummaa biyya lafaatiif jireenya bara baraa kan kennu Yesuus Kiristoostu dhalate wanta ta'eefitu yeroo ayyaana kana ayyaaneffannutti Yesuus Kiristoos jireenya koo keessatti eessa jira? Dagadheera moo jireenya koo keessatti qabadheen jira? Yesuus jireenya koo keessatti iddoo olaanaa qabatee jira moo yookaanis dhimma garaagaraan dagatamaa jira? Yaaddoo jireenyaatiin dagatamaa jira. Argachuudhaaf dhabuudhaan dagatamaa jira. Oliiquuf gadiiquudhaan dagatamaa jira. Maaliin dagatamaa jira Yesuus? Isa kana jireenya keenya keessatti yaadaa ayyaana kana dhugaadhaan ayyaaneffachuuf akka dandeenyuuf Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Sadhageenyetti akka jiraannuuf Gooftaan nu haa gargaaru. Gara warra sagantacha geggeessanitti dabarsa.